السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. nagaa jirtanii fayyaa jirtanii obboleeyyan keenya jaallatamoo kabajamoo, qophiin har'a qabannee isinii dhufne mee qophii kana nu duuba bu'aa nu hordofaa isiniin jenna. IQM jennaan mata duree keenya kanaa jechuun maal jechuudha? Afaanuma Oromoo gabaajeen barreessine jechuudha. Ijaarsa qayroo musliimaadha jechuudha. IQM mata duree kana jalatti wantoota baay'ee isin fayyaduu fi yeroo kana wajjin isin tarkaanfachiisu jennee amannu kaan gaafachaa kaan ka hubannerraa isin biraan geenya kana. Tole mee akka seensatti waan tokko laallu jechuudha. Namni tokko eega nama ta'ee uumamee gaaf waa inni isa uumu yookiin rabbiin isa uumu subhaanahu wa ta'aalaa poozishina yookiin waan guddaa irratti isa uumu. Poozishina guddaa san keessaa wantoota hedduu jira jechuudha. Wantoonni hedduun sun immoo eega namni asirra dhufee jee dhiibbaa adda addaatiin yookiin immoo EQ waan jedhaniin jechuudha. Environmental dhiibbaadhaan argamuu danda'a. Takka immoo harkita educationally akkasumallee immoo experienceidhaan jijjiirama namarratti uumamu jechuudha. Bifa kanaan namni karaa sirriitti maaliin dhufuu qaba jechuudha. Developing Islamic personality, namummaa ilma namaadhaa islaamummaan guddifachuu jechuudha. Qeerroo sirriidhaa, qeerroo musliimaa dhugaasan ta'uudha. Kanaafuu mee waan islaaminaan nuun jettu tokko haa laallu jechuudha. Islaaminaan cufaa'uu akkamitti ibsiti jechuudha. Waan gaarii yookiin poozitiivii yaadutti namaa jajji jechuudha. Kanaafuu namni waan gaarii yaaduu fi poozitiivii yaaduu yeroo kam danda'a jechuudha. Yeroo ilaalchisaa develop ta'e jechuudha, guddate jechuudha. Yeroo waan guddisee laaluu fi guddisee yaaluu eegale jechuudha. Kanaafuu mee Rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam akkam jee jechuudha. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن الإسلام المرء بريدنا إسلامنا غربادا يوكي طلال غربالا تاو نما كيسا تكمال جه تركه ديسو إسات يوكي ديسو إشيتي مال ما لا يعني وان هي كهين كم نجتو من إنجلس وان تجتو وان غتين كم نديسو دبي غتين كم نديسو دلغا بو ان كم نديسو waan irra dabruun barbaachisu irra dabruu dhiisu malee irra dabru jedhanii mataa ofii raarsuun hin barbaachisu jechuudha. Namni kaartitee maalaa yaa'anii yookiin immoo waan miningilas waan hiika hin qabne jechuun waan xixiqqaarra ol guddachuu jechuudha. Waan xixiqqaa ilaalcha xixiqqaarra qaroomuu bilchaachuu guddachuu jechuudha. Isaan hojii dhabuu hin qaban dhiisuu jechuudha. Eenyu bira dabra jechuudha nama bilchaate nama guddatee jechuudha. Akkasuma amma rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam haa fudhannu jechuudha. Islaamaa fi miti nama islaama hin ta'in tokko bifa kamiin tolchaa ture jechuudha. Gara daawwaa kanaa daawwan islaaminaadhaa yookiin islaaminaan ka bal'atte ilaalcha bal'achuudhaan yookiin immoo akhlaaqa gaarii qabaachuudhaan malee iswoord yookiin immoo seefiidhaanii miti jechuudha. Nabiin Rabbi sallallahu alaihi wasallam seenaa jireenya isaanii keessatti yoo fudhanne gaaf tokko intaloo kaafirtittiidha, intaloo dullatti hamuka qoraanii guurrattee gammoojjii keessaa kara mana jireenyaa isiitti deemtutti dhufe jechuudha. Isiin sun immoo waa'een nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akka har'aan tana waa'een isaanii fi amantiin isaan ittiin nutti dhufan kun haala fokkataadhaan miidiyaadhaan hafarfamu namni sammuu keessa akka hin taane hubatee jiru. Misconceptionii guddaan jiru. Bifuma saniin nabiyyi rabbi misconceptionii yookiin dogoggoraan nama hamaa, nama fokkataa, nama waa balleessu akkasitti hubachiisanii jiran. Nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam itti dhufe hogguu itti dhufee jee eenyummaa isaa ittiin beeksifne si gargaaruu jeellee waan gaafanne irrumaa fuudhee meeshaa kana baateef jechuudha. Yookiin qoraan isin baattee deemtu kana irraa fuudhee baatee deeme fakkeenyaaf isin poointii A irraa gara poointii B tti galte yoo jenne achi A irraa fuudhee hanga poointii B saniin mana isiisaniin gaheef jechuudha. Innaa achiin gahee jeetti ammas mana kee bira dhiyaatte deemi bakka asiif gaheettuun waan biraa maalee ammas waan biraan jenneen maal jeen waan biraa waan isin gargaaru maaltu barbaachisa jeen. Yaa aboo wayi nama akkanaa waan garree wanni barbaachisu hin jiru ulfaadhu galatoomni deemi kabajame yaa mucaati eenyuma siin jemme maqaa kee naa himette. Maqaa kee naa hime jenneen nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam guusin maqaa isaa isa gaafattu maal jeen ani Muhammad jeen sallallahu alaihi wasallam ani Muhammad ilma Abdullah jeen. Muhammad ka isaan bifan taane sammuu kiyya keessatti uumanii himansanii jetteen ani isuma jeen isin ugumatana ashhadu allah ilaha illallah wa anta rasulullah jetteen. Rabbiin malee haqaan gabbaramaan hin jiru atillee ergamaa haqaati jetteen. Yeroo kana nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraana ittiin bananne qaala Allahu ta'aalaa hin jenneen hadiisa ittiin bananne haala gaariidhaan kara islaaminaatti waame jechuudha. Haalli keenya yeroo har'aan tanaa islaaminaarraa nama ari'uu osoo hin ta'in islaaminaatti nama booji'uu qaba jechuudha. Qaraanee
yookiin barannee barnoonni nu barannu qabeenyi qabaannee jiru islaaminaaf tola ooluu qaba. Bifa kamiin qaraanee yoo osoo hin hubatin osoo hin ta'in hubachuu qabna jechuudha. Xiinxaluu qabna, keessa gallallaaluu qabna. Kanaafuu ilaalchota dogoggoraa hedduu akka yerootitti nu faalleessaa jiranii fi duuban nu hambisaa jiran hedduu qabaannee akka sirreeffamu sirreessinee hubannoo gaarii irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Har'aaf argitanii qophii keenya waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa, nagaan nu jiraadhaa, fayyaa isiniin jechuu barbaannaa. Hirmaadhaa, laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu, istaar daawwaa guruuf akka hin irraanfanne akka urjiitti akka addunyaa kanarra daawwaan facaanee islaaminaa harkitee ispiriit goonee bakkaan geenyu isiniin jechuu barbaanna. Fayyaa nu ta'a, nagaan nu turaa.